kannan jedhe ዶክተር ገመቹ ህግ ማለት እኮ የምትፈልገውን የምታስፈጽምበት መሳሪያ ነው አንጀት ቃሊና አንጀዱን እስምት ማይራ ደገሱ የምትፈልገውን ነገር የምታስፈጽምበት መሳሪያ ነው ለኪ አኒ ከነራ አዳ አኪንቲ ሴራ አርጉ አዳ አከኑ በይኑትሞ ሴራ ጀቹን إنهم نقبوا إسهم ننقمني أكا همين وان إتين دواني دمالي وان أبان برباديو دمتباي وان فت إتين سرفة متي جدين كبرتك لا من سري شومتك كنا بغزا فقادين دلك يفقدوا لين جدين እንደምንም ብለህ ቆይ ጀድ ሊቆይ አልችልም አስቀይሞታለሁ በኋላ እንጀደን አከነቲንን ሹመተ ሰነገለኪ ጋፍ ተቆሞ አቡነ ጳውሎስ ወረጀደሙ አባኬኝ አቡነ ወስጣቴዎስ ከጀደሙ ተቆ ወሊን ሆጂዮ ጀና መቃኒ አቡነ ወስጣቴዎስ ኩኒ አባ አራርሳ ደመቃንሳኒ ኦሮሞ ደሳን አቡነ ጳውሎስ ብረነገሰን ቅዱስ አባታችን በሀገሪቷ ያለው ትልቁ ችግር ሁሉም ነገር የሚሰራው በአራዳነት ነው ይሄ ደግሞ አገር ያጠፋልና ቤተክርስቲያን በዚህ በኩል የምታረገው ነገር አለ ይናል ዶክተር ገም ዓለም በሙሉ በአራዳነት ነው የሚሰራው አንጀል ani rifaddeetani atis araadaa tahiin anjechuudha bar wannichi ani ummatan qaba ummata kootti araadaa ta'uu hin danda'u ma jedhee ofumatti qabadheen dhiise rakkoon nuyi qabnu rakkoo waggaa 150 kuufamee as ga'eedha amma nuyi reefuudhatuuhu balballi banama balbala xiqqoo saaqame kana namundumtuu irratti wal cabsaa jira warri diina keenyaas nu wajjin balbala kana dhiibbatanii lixanii nu gidduu galanii nu jeequu barbaadu kun immoo beekumsa barbaada qalbii barbaada oromoon wanni inni mammaakin hin jiru sa'a jechaan jabbii nama jechaan qalbii jedha oromoon yoo qalbiin qabdan tahe waan obbo Jawaar amma sinitti me kana qalbiidhaan hin hubanne yoo tahe waanuma harka isin geesse kana akkan kaleessa isinitti me waan bineensa gichillaa jedhani boolla daamuu barbaade baatii takkafa barbaade gaafa boolla daamuu argu gammadee quruphisee utaalee achi fiigee as fiigee itti deebi'ee lafa boollatti wallaan akkasa ol deemtu quba qabaadhaa kanaaf iyyuu wanni nuyi har'a rakkoon nuyi qabnu akkitti nu ijaarani jira miti yaasis aandi lammista ka jedhan tokko shanee beektu miti mootummaani mana namaa keessa galeera tokko shanee jedhee mana nama tokko keessa nama shanti jira achi keessatti shuumii mangisitti godhan wal basaasaa jedhan wal himaa jedhan tokko shanee ol darbanoo waan garee jedhanti jira gareenis waan itti wal basaasan taate yoo garee ol darbanoo gabaree maabar jedhaniiti firdi shangoo moo firdi wangoo jedhanii wangoon isaana nyaata kun hundumtuu waan ittiin oromoo afaan walwallaachisan kun hundumtuu deebi'ee haara'ee ijaaramuu qaba oromoon kan ofii qaba galgala way tokko namatti dubbiin kun dheeratte garuu kana isinitti muudhuman qaba oromoon warri abbaa warraa qaba warri kudha shan wal gahee shanacha tokko ta'a shanachi abbaa shanachaa qaba
shanachi kudha shan wal gahee dheeda ollaa ta'a, ollaan abbaa ollaa qaba. Ollaan kudha shan wal gahee dheeda ta'a, dheedi abbaa dheedaa qaba. Dheedi 15 wal gahee reera ta'a, reerri abbaa reeraa qaba. Reerri kun akkanatti 15 wal gahee gadaa ta'a, gadaan abbaa gadaa qaba. Gadaan shan kan Oromoo, gadaan Ituu Humbannaa, gadaan Siikoo Mandoo, gadaan Sabboo Goonaa, gadaan Maccaa Tuulamaa, gadaan Raayyaa Aseebuu qee abbaa muudaa qaba. Abbaa muudaa jalatti bula. Abbaa muudaa oliyyuu wayitu jira. Wanni abbaa muudaa ol jiru maal? Abbaa dhugaati. Abbaadha innis quba qabaadhaa. Namni tokko abbaan shanachaa, abbaan ollaa yoo cubbuu hojjete adaraa waaqii itti kenne dabsaa jira, quba qabaadhaa. Akka kan Oromootti ijaaruun hin danda'ama. Kan afaan nu hin beekne, afaan falfalaa, gooxii, garee, jinni nuun jedhan kun hin jiru. Yoo silaa dubbanne wanni hin dhumu, waan obbo Jawaar jedhe kanan deebisee irra deebi'ee isinitti hima. Lafti nuyi amma jirru jechaan yeroon nuyi amma keessa jirru yeroo kadhaa waaqaallee barbaadu, yeroo beekumsallee barbaadu, beekaallee itti dhaqatan yeroon nuyi amma keessa jirru. Maal jennaani waan harka nu ga'ee jira. Jarri immoo shakkii nu keessatti uumuuf, nu diiguuf wanni isaan hin goone hin jiru. Isa amma jiru kana sa'a jechaan jabbii, nama jechaan qalbii ittan deebisa. Qalbiidhaan qabadhaa, mareedhaan qabadhaa, tasgabbiidhaan qabadhaa. Kana hundaa waaqii Oromoo isinaa dandeessisuu fayyaa ta'a.